Oromiyaa aanota adda addaa keessatti hidhaa fi ajjeechaan uummata nagaa irratti jabaatee itti fufe. Harargee lixaa aanaa gammachiis keessatti maqaa hidhataa waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhuun namootni baatii tokko oliif hidhamuun hiraarfamaa jiraachuu beekame. Baha Wallaggaa aanaa Haroo Limmuu keessatti abbaan maatii tokko loltoota PP'n yoo ajjeefamu aanaa Saasiggaa keessatti ammoo nama tokko sanjaadhaan waraanuun du'aaf jireenya gidduu jiraachuun beekame. Naannoo Beenshaangul Gumuzii aanaa Daaleetti irraa miseensi raayyaa ittisaa Impaayera Itiyoophiyaa tokko waraana bilisummaa Oromootti makame. Amma babal'inaa oduu guyyaarraaf qabanneetti ceenaa nu faana tura. Kibba bahaa Oromiyaa aanota adda addaa keessatti hidhaa fi ajjeechaan uummata nagaa irratti jabaatee itti fufe. Gurraandhala 21/2024 godina Arsii Bahaa aanaa Asakoo keessatti waraanni Abiyyi Ahmad hawaasa nagaa cidhaaf ba'e iddoo tokkotti walitti qabuun gocha suukkanneessaa irratti raawwatan. Guyyoota darbe jechuun gurraandhala 16/2024 aanaa Asakoo ganda Dirree Olaakee jedhamu keessatti hawaasa nagaa cidhaaf walitti dhufe dararuun isaan keessaa nama tokko ajjeesuun namoota hedduu ammoo mana hidhaatti guuranii jiru. Waraanni goolessaan PP kun nama maqaan isaa Abdallaa Maammaa jedhamu bakka cidhaatti qabuun funyoo mormatti hidhanii lafa irra harkisuun haala suukkanneessaan ajjeesan. Kana malees hawaasa gammachuu ollaa fi fira hirmaachuuf bobba'anii iddoo sana jiran hedduu isaanii lafa irra gangalchanii tumuudhaan namoota 13 mana hidhaatti geessan reebicha hamaa irraan ga'aa jiru. Oduma hidhaan wal qabatuun godina Arsii lixaa aanaa Dodolaa ganda Biqiiqaa Maqallootutti uummata nagaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun qabanii mana hidhaa aanichaa keessatti dararaa jiraachuu maddeen keenya ifoomsaniiru. Namootni waraana faashistii PP'n ajjeechaa keessatti dararaa argaa jiran maqaan isaanii Tokkoffaa Kadiir Qeebaloo, Goobanaa Duubee Guutoo, Maammad Liibaash Jaarsoo, Kadiir Jaarsoo Waaqoo, Umar Hasan Cirrii, Muusaa Hasan Cirrii, Yuusuf Umar Hasan, Qaasim Kadiiroo Jaarsoo, Hasan Shuroo, 10ffaa Huseen Aadamoo Cirrii yoo ta'an akka waliigalatti yeroo ammaa kana uummatni naannoo sanii jiraatu murna biltiginnaan dararamuu irraan kan ka'e bakka jireenyaa irraa godaanaa jiran. Oduu itti aanuun ammoo Harargee lixaa aanaa Gammachiis keessatti maqaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhuun namootni baatii tokko oliif hidhamuun hiraarfamaa jiraachuun beekame. Gurraandhala 21/2024 biltiginnaan Impaayera Itiyoophiyaa bulchuuf dhiibbaa uumaa kan jiru yoo ta'u yeroo ammaa akka waan leellistoota sirna Minilikiin faallaa jiruutti afaan faajjii uumee Oromoo wayyoomsuuf yaalus irra guddaa kan isaan sodaachisee Oromoo ta'uu hubachuun ilmaan Oromoo irratti maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun saamicha hidhaa fi ajjeechaa raawwatan jabeessanii jiru.
Bifuma kanaanis godina lixaa Harargee aanaa Gammachiis ganda Waleensoo jedhamu keessatti jiraattonni nagaan maqaa dharaan yakkamuun baatii tokko oliif hidhamanii jiran maqaan isaanii Ibraahim Alishoo, Fu'aad Ibraahim Alishoo fi Abdallaa Sheek Muusaa kanneen jedhaman akka ta'e jiraattonni arrataa biyyoolessaa Oromiyaatti himaniiru. Yeroodhaa gara yerootti irra deddeebiin kan hidhamaa jiru Ibraahim Alishoo torbee tokko dura mana hidhaatii baasuun yeroo ammaa ammoo isas hidhatti deebisuun loon isaa sadis oofachuun hidhanii akka jiran dabaluun ifoomsaniiru. Oduu biraan ammas Baha Wallaggaa aanaa Haroo Limmuu keessatti abbaan maatii tokko loltoota PP'n yoo ajjeefamu aanaa Saasiggaa keessatti ammoo nama tokko saanjaa waraanuun du'aaf jireenya gidduu jiraachuun beekame. Gurraandhala 21/2024 waraanni raayyaa ittisaa Impaayera Itiyoophiyaa Baha Wallaggaa aanaa Haroo Limmuu ganda Huucaa jedhamu keessatti gurraandhala 18/2024 qote bulaa abbaa ilmaan 6 maqaan isaa obbo Xila'ee Haayiluu jedhamu halkan keessaa toora sa'a 9tti mana isaa keessaa gadi baasuun ija maatii isaa duratti rasaasa itti roobsanii ajjeesuu maddeen gabaasan. Gara jabeenni ilmaan Oromoo fi naasuu tokkollee hin qabne kunneen namicha kana eega ajjeesaniin booda horii isaa loon 30 re'ee 15 fi hoolaa 20 oofatanii magaalattii galuu kan dubbatu gabaasichi bifa namummaa irraa maqeen loltoonni kunneen obbo Xila'ee eega ajjeesaniin booda intala isaa reeffa isaa irra tarkaanfachiisanii horii sana hoofsisuun aanatti fuudhanii galuu dubbachuun kaabinoonni aanichaa baatii 3 keessatti lubbuu qote bultoota 14 ajjeesuu maatii qofatti hambisuus himan. Oduu biraatiin Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa ganda Bareedduu Balloo lammaffaa jedhamuttu keessatti gurraandhala 17/2024 loltoonni ittisaa Impaayeratti nama nagahaa maqaan isaa Abdallaa Muhammadii jedhamu waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jechuun saanjaadhaan mataa keessa waraananii miidhaa guddaa irraan ga'uun riiferii gara Finfinneetti taasifamee fi achitti yaalamaa jiraachuu maddeen keenya nuuf gabaasaniiru. Oduu xumuraatiin naannoo Beenshaangul Gumuz aanaa Daalattii irraa miseensi raayyaa ittisaa Impaayera Itiyoophiyaa tokko waraana bilisummaa Oromootti makame. Gurraandhala 21/2024 mooraan dabaan ijaaramuun yakka duguuggaa sanyii Oromoo irratti taasisaa jiru diigamuun isaa itti fufuun yeroo ammaa bakkeewwan hedduutti miseensotni loltuu bilxiginnaa miliquun waraana bilisummaa Oromootti harka laachuu jabeessanii itti fufaniiru. Bifuma kanaanis gurraandhala 19/2024 naannoo Beenshaangul Gumuz aanaa Daalattii bakka addaa Booqaa Qarree mooraa Booqaa jedhamutti miseensi raayyaa ittisaa Impaayera Itiyoophiyaa tokko kan sabaan Oromoo ta'e meeshaa guutuu waraana bilisummaa Oromoo bira ga'uun beekameera. Loltuun duraanii hojii loltummaan sirna PP tajaajilaa ture kun akka jedhutti ilmaan Oromoo sababa Oromoo ta'anii fi afaan Oromoo dubbatan qofaaf jibbamoodha kan jedhu yoo ta'u mooricha cubbuun guute keessas meeshaa guutuu qawwee EKM Shariifoo tokko
boombii harkaa lamaa fi hidhannoo tokko baasuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolcheera. Xumura irrattis miseensota waraana Impaayera Itoophiyaa ta'anii gara jabummaa saba Oromoo irratti agarsiisaa jiran dhugaa saba hubachuun qawwee lammiilee qulqulluu irratti ol kaasuurraa saba haqa qabuuf dhaabbachuun seenaa gaarii hojjedhaa jechuun dhaamsa isaas dabarseera. Daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun keenya karraaf qabanne kanumaa warri haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti dhuftan sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan maatii ta'uu keessan mirkaneessaa. Turtii gaarii qabaadhaa.